ربين سبحانه وتعالى إسا خانو أرقم سيسوس إسا خانو فرطوس ربي رافتاتو لا واني هندي الدنيا خيسا جرتو أماس قرما ربي راف سبحانه وتعالى دجافمتو لا واني الدنيا خيسا جرتوس نرجع جرتنيسا نعم دوبا أرانتنا قربا ilma keenya jechuu dandeenya gurbaa Rayyaan Morokkoodha haala addunyaan qalbii rorraastee eegaa turteen waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala je'e malee waan hin taaneef eega guyyaa 4 dachii kiiloomeetira 30 olitti lakkaawamtu fageenyi isii keessatti gurbaan kuni achi keessatti kufee jiraateen qotanii guyyaa 4 booda yeroonii fi baasan xiqqoo hafuurri keessa jirtu yeroo gabaabaa booda gizeenii fi addunyaa eegaa addunyaa tanatti gad deebi'e booda lafa tanatti jechuudha rabbi ruuxii isaa fudhatee jechuudha naam rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaf jannatul firdawsaa kan rabbiin haadhaa fi abbaa isaatiif maatii fi firoottan isaa hundaaf rabbiin jajjabinaa fi rabbiin iimaanaa fi sabrii rabbii haa kan nutuma hunda akka ilmaan qabutti duuti isaa sun nu hunda rifachiiste nama hedduudha islaamaa kiristaanaa osoo hin je'in guutuu addunyaa qalbii isaanii rorraastee bakka takkaa nu rifachiiste jechuudha laal ilmi namaa haga fedhe gaarii ta'uus badaa ta'uus wallaalaa ta'uus beekaa ta'uus jabaa ta'uus islaama ta'uu baatus waan takkitti tan irratti walii gala maali isin ilmi namaa akka namatti jiraatuu qaba ilmi namaa duuti dhugaadha ni du'a jechuu irratti namni wal shakku hin jiru arra sila akka jaalalaatiif akka rifatuutiif akka namni gartee hedduu qalbiin isaa akkasitti rahmata qabaatuutiif osoo sila arraantana jaalalti takkaammoo rifannoonni takkaammoo dirmannaan ilma namaa osoo nama hambiste arraantana gurbaan keenya Rayyaan ni hafa ture jechuudha walii agallu akka sila qalbiin rorraateen akka sila hawaasni guutuun yaadaan waan danda'uun isaaf tumseen arraantana Rayyaan du'arraa ni hafa ture jechuudha laakiin alwaahidul ahad isa tokko ta'e kanama tokko waliin hin mareen kanama tokko waliin gartee murtii dabarsu irratti nam takkan gargaarsifanne isa murtii irratti nuti isa gargaarsifanne kan inni nun gargaarsifanne kan nutti na haajamne kan nuti isatti haajamne maal jee rasuulli alayhi salaam isaatu fudhate jechuudha maal jee rasuulli لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك رسول ربي عليه الصلاة والسلام صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إني دقو دبتاته دقو انفماته خان صمني خان خجمني ربي سبحانه وتعالى رسول ربي تفخرقابي مالجي أصو علمنا ما تكافي قدان علمنا ما قفامتي ور جنيتي في علمنا ما هندي أصو لك أبامي إلى ما تقف بؤاني قونا أصو جيه ور ربي خليسا ورئيسي سيدا بسيو جراتي ملي واني تكالين تنني سفيدو أنغو سفيدوف بكمتي سيغنوف جبيني سيغنوف قبيني سيغنوف فيا سيغنوف علمان سيغنوف beekumsa sii dabaluuf wanni takkalleen ilmi namaa osoo waa siif godhuudhaaf bu'aa sii buusuudhaaf osoo sirratti siif wali mari'ate waa takkallee sii godhuu hin danda'u waan rabbi sii qaddarii dabarse malee akkasuma yoo namni si miidhuu barbaadees yoo namni si jeesuu barbaadees yoo namni addunyaa tana keessa si dhabamsiisuu barbaadees yoo rabbi si dhabamsiisuudhaaf khaleessa dabarse malee waa takka wanni ati taatu hin jiru duba darsii guddoo irraa fudhanne du'a gurbaa keenya ilma keenya Rayyaan sanirraa gurbaa Morokkootti du'e san wallahi darsii guddoo tayoo namni hadiisa barate isaa galuu dadhabdelleen asirratti isaa galtu tayoo namni oduu dhageehulleen isaa galuu dadhabde
hojiidhaan rabbi nu gorsiise duuba. Laalaa gurbaa xiqqaa kana amata 5 qofa jiraate warri ganda isaa isa hin beeku waggaa 5f warri biyya isaatu isa hin beeku ture jechuun nama haga maatii isaatiif firoottan isaa malee. Laakiin guyyaa 4 keessatti guutuun addunyaa miidiyaan addunyaa isa baree islaamaa kiristaanii isa baree xiqqaa fi guddaan isa baree beekaa fi wallaalaan isa baree namni isa hin bariin hin jiru jechuudha. Amma yeroo ammaa tana keessatti nama sooshaal miidiyaa fi niwusii jala hin deemne yoo ta'e malee. Naam walii agallu. Laala Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ama beekamtiin isaa suni beekame du'ee gurbaan kun waan isaa fayyadu jirti yoo jannata rabbi yaa rabbi khanniif jennee du'aa isaa goone qofa malee. Naam amma duuba wanni na gaddisiisu tokko yoo jiraate nama keenya ka sooshaal miidiyaa kana fayyadamu dhagaa ka sooshaal miidiyaa kana fayyadamu ka ummata keenya daa'imni akka rayyaan sun ka duuti guyyaa tokko irraa hin dhaabbatin ka harka namaatiin ajjeefamaa jiru biyya keenya keessattis biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessattis kan beelaan ajjeefamaa jiru kan owwaan ajjeefamaa jiru hidhamtoota keenya tan ulfa garatti baadhattee mana hidhaa biyya Saudi keessatti hidhamaa jirtu. انتبهوا أمام رب العالمين فلدري ربي الدنيا تنهدفته ربي سبحانه وتعالى ربي حق أدلقاتي انتائين لا جروف أران تنوري سوشال ميديا الدنيا وان ريان دبتيف قباتني دبتا جرتن ربين وصو إسن أرقو هاوياتك وهدمتوتا خينيا خان سعودي عربيا هاتيف hidhamaa jiruuf daa'ima akkasa hagartee mootummaan biyya Saudi dachi jalatti hidhee guyyaa 4 miti guyyaa 40 miti amata 2 ol amata takka ol mana Saudi Arabiyaa keessatti hidhee hiraarsaa jiru. La ilaha illa Allah. Khadaay para waan uffatu dhabe achi keessatti khawaan nyaatu dhabe aannan dhugu dhabe lubbuudhaaf haati ilmaanii waan nyaachistuu fi waan obaastu dhabde paawdara wali baxaxee obaastu mana hidhaa biyya Saudi keessatti Jizaan keessatti narraa himi maqaa biyya Saudi hidhaa mana hidhaa san narraa himi ani yaadadheetuun beeku garii isaa maqaa isaa haa guyyaa tokko osoo kana dhageessan osoo miidiyaan kana gabaasu osoo ummanni keenya mana hidhaa keessaa way waatu dhagaa yaa Oromoo mee dhagaa wallahi waan an taajjabe keessa waan ani hedduu garaana balleessa keessa mee naa obsina dhaggeeffadhu dhugumaan ati muslima dhugumaan islaamummaan akkana nama ajajji naam islaamummaan tan garaa walii laafaa jettu duuti nama hunda tan nama gaddisiistu hatta duuti nama kuffaaraa duuti nama rabbi dhugoomsinilleen wallahi osoo namni sun qaceelee du'e jennee mararfannu garaa nu nyaatu sunuu sila dhaggeeffadhu lubbuun hundinuu rabbii biratti gatii qabdi hojii isiitiin madaalamtee immaa qaxxaamti immaa jannata kannamti malee lubbuun ummata Oromootu maaliif si biratti rakkisha taate akkanatti lubbuu nama tokkooti kan arraan tana guutuun addunyaa wal jalaa qabdee olii fi gad dhofaa jirtu lubbuu nama tokkooti lubbuun nama tokkoo gatii guddaa akka qabdu rabbiin ragaa sirratti beelal duuba ati harakkoo ummata keenyaa beeku haa guyyaa tokko yaa rabbi hidhamtoota keenya mara waan biraanis hidhamtoota keenya kan biyya Saudi Arabiyaatti hidhaa jiru yaa rabbi hidharraa nuu baasi takkaa hin je'in miidiyaan addunyaa arraan tana rayyaaniif kabareejii guddaa kanne alhamdulillah kuni darsii guddaadha arra addunyaan dubbatteef osoo sila arraan tana hidhamtoota keenya kan Saudi Arabiyaa CNN gabaase
mootummaan addunyaa gurguddaan kun osoo gabaase ni gabaastan jechuudha. Isin waan mootummaan hafarsuu fi miidiyaan hafarsu waliin deemtan jechuudha. Sagalee miskiinaa tan hin dhageessan jechuudha. Rabbiidhaa maal jechuu keessan? Rabbiin sagalee guddoo dabarsa, sagalee xiqqoo ukkaamsa isin jee. Dhugumaatu ikhlaasaa keessa jira if gaafadhu. Haganuma dhugaadhaan garaan si mararee way. Dhugumaan wallahi rayyaan duuti isaa wallahi si yaachisisteeti. Dhugumaan garaan si gadde. Naam. Duba maaliif filatta nama addan? Uummanni Saudi Arabiyaa jiru. Paartii kam deeggaree, paartii kam abaaree, paartii kam xiqqeessee hidhame. Paartii kam deeggaree, paartii kam abaaree, mootummaa kam abaaree, mootummaa kam deeggareeti hidhame. Haati ilmaanii. Naam. Dhugumaan ati ammaan tana wallahi rayyaan jaalattee inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jettee barreessite. Hadiisa rasuula irra fiddee Rabbiin jannataa kennuuf jettee baga jette. Maaltutu afaan si lugaame ummata keenya kan waggaa takka guutuu biyya Saa'udii keessatti daa'imni isaa aannan dhugu dhabee paawudara dhugaa jiruuf maaltutu dubbatu si dhoowwe. Haybar rayyaan bar namni addunyaa irratti mul'isee gabbaasee akka dubbatamu godhe namuma akka keetiiti bar hagartee dubbi isaa laayivii isaa osoo jalaa hin jijjiirin irra ture. Maaliif keenya akkas godhuu dadhabdan? Duuti ilmaan keenyaa du'a sareeti. Duuti hidhamtoota keenyaa kan biyya Saa'udii Arabiyaa keessatti hidhamaa jiru du'a namaatii miti. Yaa ustaadhi, yaa sheekii, yaa du'aata al-Islaam, yaa warra khayritti nama yaamtan. Hedduun laale hayyoota, beektoota, dubartii, qarree fi qeerroon mee afaan tokkoon hidhamtoota Saa'udii Arabiyaatiif mee yaa Rabbi hidharraa nuu baasi jee dubbadhume. Mee footoo isaanii ta isaan gartee mana hidhaa keessatti huccuu dhabanii mikaa uffatanii akkasitti lafarra mikaarra rafaa jiran saniif mee maxxansiiti ummata kana yaa Rabbi hidharraa nuu baasi mee jee dubbadhume. Yoo dhugumaadhaan namooma qabaatte moo waan beekamtii guddoo argatte keessatti atis haa beekamuuf barreessaa jirtamoo? Yoo duutii rayyaan si yaachisistee jiraatte qadara rabbiitu fide gurbaa du'a isaa rabbiitu fide. Du'a tabiraata namni beekaan nu ajjeesaa jiru mootummaan Saa'udii ummata keenya mana hidhaa keessatti affeelaa jiru. يا أخي مسكين ربي سو مال سيقولي مال سراب الليس ومن ورمو بدين إساء مال سراب الليس لبو ما قرتي ريان سنين قراقرو ما نسين كبدومان ربي تومي تنيس خناس ربي تومي أكو أخون قراس نياتت خونيس دائما خينيا خمانا سعودي جروس دائما خينيا خناف مالك نوتيس ولي قال لي بكا تكا تريان تنا إنيو سيدركي مررفتي جرانسي بدي خنا موتومان هنين ربي العالميناتو أكين خفوس أمري إساتين أجل إساتين تسعودي سكسوما قرومو ربي سببا موتوما خنتي ولي ربي سبحانه وتعالى أصو سلا قوتتي أصو تلستي قرو لبن يا أخي لبن أمتا خينياتوني سبرت أكا وني تنات أكا لال دهبا وني كارشي خنا يجو لبون أمتا برامو سبرتي أكا وركيتي أكا دهبات أكا دايمنديتي حديثة خم خيسا قراتي حسوا كسي قرآن خم خيسا قراتي حسوا كسي ميلا لديمتي أورومون خشيخة خدرسة خستازة خسياسة خإسلاما خكريستانا بيخا ولالا بيجي ساني لكا نتكاتنا نواء ريان أجيف دو أيسات الراهن دبتين هم مرفتين
takka rabbiin kadhataniif du'a ilmaan keenya Oromoo mana Suudii Arabiyaa keessatti dirree irratti nyaadhamaa jiran harka namaatiin ajjeefamaa jiran beelaaf amataa ol saaxilamaa jiran gurbaan kun dhalatee amata 5 guyyaa 4 keessatti rakkoon isaatii fi wanni isarratti ga'e kun addunyaa waliin ga'e amata tokko ol amata 2 ol dubbachuu jira ummanni keenya mana Suudii Arabiyaa keessa isaanis social media fayyadamaa jiran tabiraa ta'ati ni garta ni dubbatta tan ammoo hin dubbatin rabbiin sin je'e tanaaf rabbiin kadhatin rabbi sin je'e ustaaza afaan amaaraa dubbatus ustaaza afaan oromoo dubbatus ustaaza afaan tigree dubbatus qeesiis abbootii gadaatis waaqeffataas dhugumaan namooma qabna dhuguma mee if gaafadha aqlii teessan xiqqoo gaafadha mee is this is humanity o isa addunyaatu gabaasisaniif gabaastani isa addunyaatu raa dubbate saniif raa dubbattani addunyaan nama biraati atis addunyaa keessan jirtu ummanni keenya kun addunyaa keessan jiru hidhatti dararamaa jiru rakkataa jiru kun na argaadha o anis barrayyaan irraa dubbadheedha ka sagalee hin qabne ka miidiyaa hin qabne ka si malee anaa fi ati malee nama biraa hin qabne rabbii gaditti kanaaf dubbatuun maal sitti ulfaate waay fuula rabbii dura dhaabbattee maal himachuu deemta eega dubbachuun keen olle eega sagalee ta'uun keen olle rabbiin waa hedduudha saaxil baasee duba waa hedduu saaxil baasee duba duuti rayyaan darsii guddoo nuu hannite duba idaananni kun hin jiru hajannee usnee afaan qabanneetuma deemnu ha'iyyuu haga iyyuu danda'e haan addunyaan dubbii isaa dubbannaan dubbattan haqa dubbiin tun obboleen islaama tana gaafii sammuu teessaniif deebisa yoo gaafiin tiyyatun nagayaan isin raffistee fi isin raffisuu baatte anaa miti rabbal aalamiinaaf deebisaa qopheessa arrallee borullee ummata Saa'uditti hidhamaa jiruuf sagalee tahaa jiran kunis ummata keenya lubbuun hundinuu rabbii biratti gatii qabdi lubbuun hundinuu walqixa lubbuun hundinuu walqixa inuma an lallaafiseen dubbadhorra akka dirqamattiin dubbadhaati waajibaatu nurra jiran hundaa'u lubbuu takka ta osoo du'u jirtu osoo garuu usnee laalee callisuu shari'aan islaamaa irraa nu gaafatti dirqama nurra jiran hundaa'u dirqama amantii dirqama namooma dirqama sabummaa dirqama lammummaa dirqama biyyummaa dhaggeeffadhu dirqama shantu nurra jira